Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan kan Nairobi keenya irra dhufu am jalqabu. Kophee irra keessatti godin Hararge ba'aa aanaa Cinaqsan guyyaa guyyaan jiraatota ajjeesuu himan. Kale weerara guddaatu jira nama sadiitiin raaduu bakka Geelboof jedhamee manoota 82 irra gubani. Bakka Baaduu Elamoo jedhamtu mana 52 irra gubani. Obbo Jawaar Faan ammallee murtiitiin dhiyaan deebii murticha maani. Kuni furmaatan ta'uu achi nafuun furmaatan ta'uu nuti akka keenyatti murteessine raawwachiifna jennee murannoo qabna. Kanaafuu dhufanii falmatanii yoo booddee rakkoon qunnamte. Keenya naannoo Marsabeetii rakkoon nageenyaa uummata cinqitti. Kanaaf oduu dabalataa nu waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan mootummaan Itoophiyaa waldaan mootummoota Arabaa dhimkeen keessa kengal jechuun mormi isaanii xalayaan mammaree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii beeksisan. Itaana ministeerri muummee fi ministeerri dhimma alaa ta'e Dammaqa Mokoneen waldaan kun hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti dhimmi isaanii ilaalan keeggalanii mammarichaaf xalayaa barreessuu isaaniif muufachuu ibsa. Itoophiyaa maroo lammeessoo fi bisaan guutuu jalqabu masriifaa beeksisee jechuun Rooyitaasiin gabaas. Hamza Hussein gabaas qabu. Itoophiyaan marsaa lammaffaaf hidha haaromsaa bishaaniin guutuu yoo ibsitu Masriin ammoo adeemsa Itoophiyaa kana mormiteetti. Ministeerri jallisii Masrii Mohammad Abdul Ati xalayaan guutiinsa bishaanii marsaa lammaffaa himuu wiixata kaleessaa ministeerri bishaan jallisiif anniisaa Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa irraa isaan qaqqabuu ibsaniiru. Masriin murtee Itoophiyaa kana gonkumaa hin fudhattu jechuun ejjennoo ishee himuu Reuters qondaala biyyattii kana wabeeffachuun gabaaseera. Itoophiyaan kophaa ishee murteessite. Hidhicha bishaaniin guutuu eegaluun seera idil-addunyaa cabsa ka jedhan ministerichi tarkaanfii Itoophiyaa kana xalayaadhaan mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif beeksisuus ibsaniiru. Gaaffii Sudaanii fi Masriin dhimmichi dhimma nageenya naannichaa jeequ ta'uu eeruun manni marichaa akka jidduu seenu gaafatan hordofee manni marichaa kamisa dhufu wal ga'uuf jira. Itoophiyaan ifatti hidhicha marsaa lammataaf bishaan guutuu eegaluu hin himne ta'us akkaataadhuma sagantaa qabameen bishaan akka guutuu ibsaa turte. Biyyattiin dhimmichi dhimma nageenyaa waan hin taaneef mana maree nageenyaa UN'if dhiyaachuu hin qabu. Waldhibdeen biyyoota sadan jidduu jiru marii gamtaan Afrikaa dursuun furamuu qaba jennoo jedhu qabdi. Liigiin Arabaa dhimma hidha haaromsaa keessa harka galfachuun mana maree nageenyaa UN'if xalayaa barreessuun dogoggora akka ta'es ibsite Itoophiyaan. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnon liigicha dhimma isa hin galchine keessa galee UN irratti dubbachuu isaatiin akka mufatan xalayaa barreessaniin ibsaniiru. Liigiin Arabaa haalduree tokko malee Masrii tumsuun ka beekamu yoo ta'u marii dhimma hidha haaromsaa irratti gamtaa Afrikaa waliin hariiroo gaariin qaban. Gamtaan Afrikaa jaarmiyaa biyyoota sadanuu of keessatti hammatu ta'ee osoo jiru Masriin liigichatti maxxanuun waan dabaati jedha xalayaan Itoophiyaa. Itoophiyaan gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti furmaata kaa'amu feeti ka jedhu xalayaan kun Masriif Sudaan seera idil-addunyaa lageen daangaa qaxxaamuran irratti ba'ee jiruuf akka bitamanis gaafateera. Itoophiyaan bara darbee hidha haaromsaa ijaaraa jirtuuf marsaa jalqabaan bishaan guutuu eegaltus Masriif Sudaan irraa mormiin ishee mudateera. Jiraatonni godin Hararge ba'aa aanaa Cinaqsan humnoota naannoo Somaalii irraa dhufaniin miidhaan hirka qabaa jiraachuu himan. Weerarii waggaa 4 dura bar bulchiinsa Abdiilee jalqabee nurraa dicitee hin beekuu jedhan jilamaaf ammaa bifa haaraan weerarii eegaluu himan. Aboo uummata daangaa irra jiru uummanni rakkasaa jiranii qalee weerara guddaatu jira nama sadiitiin raaduu takkaji arraas mana baay'een irra gubanii waraana guuruu jiran liyyu boolis jedhame bakka Geelboof jedhamee manoota 82 irra gubanii ammas bakka Baaduu Elamoo jedhamtu mana 52 irra gubanii bakka Makkanis Hassanaybe jedhamanii fi Makkanis Ubax bakka jedhamanii nama 3 irraa jeesanii nama 5 irraa madeessanii qalee sa'a 6 irratti ummanni baay'ee rakkoo keessa jiranii ammas bakka Kaalmaalee jedhamanii amma sa'a kana irratti nama tokko madeessanii ammas bakka Usweenee jedhamanii waraana milishaa Soomaalii jedhama itti guuru jiranii erga baatii lama amma hanga itti guuranii ni geessi amma haaromsanii itti guuranii amma qaama biraatti amma nu weeraruu jira qaama waraana liyyu boolisii fi waraana biraa kan nuti hin beekne keessa jiranii. Lolli dhaabbanne amma
Yoo tarallee manguddoon deemtee turte karaa jijjiga kara gara lamaan walgahii achitti walgahii bal'aan taasifamee ture waliigaltee addaan bakka nageenya akka waliin mari'amaa ture. Manguddoon naannoo osoo baay'innis karaa kanneen dhufaa jiran beektee isaanis gama lamaan oguu mari'atanii addaan deeman booda amma kalee iddoo makkan ijaanitti nama lama osoo uummanni fira taa'u jiru warra itti baneetti nama lama duraa jiru jechuudha. Uummanni kun karaa Oromiyaan meeshaa fira kaayaa ijaanitti jiran uummata akkas jedhaniin manneen gubaa jiranii nama ajjeesaa jiranii loowwan saamaa jiranii ilaamaa nuti isaan dhaabbanne ilaamaa isaan dhaabbanne kuma jirra hangi gaafa abdiilee jiru irraa eegale ilaama waggaa afurriga haala rakkisiisaa kan jiran namni. Nama miidhame baay'eetu jira lakkoofsa amma si lakkaa'uu hin danda'u bara nama miidhame kan caccabee fi kan du'e horii 500 saamamee gabarree irraa saamamee. Maanoonni baay'ee 1,000 fi way gubame amma ji'a lama keessa jechuudha. Haala baay'ee rakkoo keessa jira amma uummanni keenya gabaree akka jiranii dhumaa jiranii ammas beelli baqatanii beelli ajjeesu jira ammas. Amma mootummaan akka yoo danda'anii akka mootummaan nu laaltee beela nuti keessa jirnu rakkoo miidhamaa caccabaa fi du'aa suni keessa jira yoo na bira dhaabbatanii akka itti dhaamsu jira. Roomi dhabamee jira uummanni waan dhugan hin jiranii buqqa'anii bakka dhaqan hin qabani. Dhimkan irratti bulchaa aanaa Cinaaqsan hoogganaa bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa akkasumas qondaaltota naannoo Somaaliyaa bilbilee argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabanii humnooti finciltoota naannoo Tigraay milishoota naannoo Amaaraa waliin waraan haaraa eegaluuf qophaa'aa jiraachuu gabaasalee mul'isa. Pireezidantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyaa Utashaggar Gamisaatiin haleellaa garee shororkeessitoota TPLF irraa raawwatamuu ofirra ittisuuf naannoon Amaaraa dandeettii guutuu fi qophii qabaachuu hima. Dooktaraan kabajaa Ababaach Goobanaa Armagaal Finfinnee tawwaalamte. Sirna waalcha duraan Adabaabaayii Masqalaatti sirni geeggessaa kabajaan godhameefii ture. Ababaach COVID-19 qabamuu yaalamaa jirtu dilbaata addunyaa kanirraa du'aan boqotte. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed filannoo biyyaalessaa bakka itti dorgoman sagalee olaanaan mo'achuu boodiin filannoo hime. Durtaan paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed sagalee olaanaa argachuun miseensa bakka bu'oota uummata ta'uu isaa mirkaneessan. Qonnaan bulaan Niw Ziilaand ooliyya isaa 226 kunuunsa kennuu diduun du'aaf saaxiluu manni murtii balleessaa jedheen ooliyyeen kun akka malee huqqatanii dhukkubsatanii dagatamanii turan. Qonnaan bulaan kun ofiyyuu dhukkubsamuu rakkachaa jiraachuu fi deeggarsi gahaa hin arganne jechuun abukatoon isaanii falmaa turan. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqala Garbaa, Obbo Hamza Booranaa fi Obbo Dajanee Xaafaa yeroo lammaffaa fedhii isaaniitiif dhaddachirra hafan. Manni murtii sababa isaan dhaddachirraaf of dhiyeessan quubsa mitii jedha. Obbo Jawaar faan murtii kabajaa argachaa waan hin jirreef dhiyaachuu diduun ni yaadatama. Garuu gaafiin isaan gaafatan kun manni murtii furuu danda'a jedhee abukatoo isaanii keessaa tokko taa'e Obbo Tuulii Baay'isaa gaafadhe. Manni murtii furuu hin danda'u wanta baay'ee kan nu argine maal inni isaan amma kan itti gaafatan inni guddaan jechuudha. Waayilloonni keenya bakka adda addaatti dhaaba siyaasaa kamii hordofan kam namni Oromoo ta'e mana hidhaati mirga wabiitiinis ta'e bilisaanis ta'e waanuma fedheenuu akka gallakkifamu guutii murteessu poolisii fi qaamni raawwachiiftuu akka isaan hin baane godhaa jiranii. Bakka isaan itti hidhamanii namni beeku hin jiru. Du'anii jiraatanii nama wal arganii dhiisanii achitti tootarii godhamanii wanti isaan keessa jiran tokkollee namni beektu hin jiru waan ta'eef nullee mana murtii dhannee murtii isaa argannee carraa jaroota kanaatti makamuu hin barbaannu. Bakki amma jiru kun nu wayyiti. Akkanuma kennaati asii as nu oofina bilisa ba'uuni balaa hamaa qabaa kanaaf as hin deemnu mana murtiin hin dhagaatiin isaanii. Isa kana manni murtii furuu hin danda'u deebii kennuu hin danda'u. Akkanaafuu isaan nama murtiitti dhiyaachuu dhabuun dogongor jechuu? Lakki maaliif dogogoradha? Manni murtii furuuf hin danda'u yoo hafanillee jijjiiramee homaatu hin jiru mitire. Eeyyee amma isaan amma kan jedhaman maal gatii qabaa hojii mana murtii hojii fakkeessu yoo taate malee hojii dhugaa hojii lafa jiru hojiitti hiikamuu hin dandeenye diraamaa hojjechuudha jechuudha. Nuun taphachaa jiranii mana murtii nu oofanii addunyaadhaan kun mana murtii deemaa jiranii dhimmi isaanii mana murtii ilaalamaa jira abbaa seeraan ilaalaa jira jechuudhaaf. Dhuguma yoo nuti bilisa baane nu gallakkisuu miti. Bilisa akka baanu hin beeknaa bilisa nu baasan immoo namoota amma hidhaman kanarraa carraan addaa waan nu mudatu miti kan jedhu. Mani murtii armaan murree. Laafuu qabdu galfataniiru mana murtiitti. Isuma fuudhee ilaalee kun furmaatan ta'uu
achiin hafuun furmaatan ta'u nuti akka keenyatti murteessine raawwachiifna jennee murannoo qabna. Kanaafuu dhufanii falmatanii yoo booddee rakkoon qunnamte gaafas laallaa ka jedhan isaan murtee akka jedhe. Jarri immoo manni murtee Ayislaandii miti. Of danda'ee kaa hojjetuutii miti walitti dhadeeti deema. Ajaja manni murtii kennu warri kaan raawwachiisan yoo ta'e addachi tokkittiin yookaan manni murtii muraasni waan gaarii hojjechuun haqa biyya kanaa olaantummaa seeraa mirkaneessaa jirtu waan ta'eef hin dhufnu ka jedhan. Ammoo beellam dhufirraa takka isaan argamanii manni murtii ajaja jiraa miti? Eeyyee. Hin dhufu ammoo hin hafan? Sani jedhan murteessa. Nuti man murtii kottaatiin falminaa taatullee bilisa baatanii waan dhuftu gaafsan laaluu wayyaa ka jedhu qabu abukaatonni akka ogeessaatiif nuti kana jenna. Isaan immoo dureeyyuu ka himatamni seeraan miti ka himatamni siyaasa. Siyaasni immoo mana murtiin furmaatan argattu manni murtii mata siyaasaatiif furmaata kennuu hin danda'u. Otoo siyaasa miti ta'eeti namoota manni murtii bilisa jedhee gad lakkise poolisiin gad lakkisa ture. Furmaati tasuma karaa mana murtii dhufuu hin danda'u arginee jirraa ka jedhan. Yeroo dabree obbo Abdi Ragaasaa afaan butamuu malee bakki isaan geeffaman hin beekamne jettee amma haa'uma dhageettanii? Waa takka nagaan du'anii jiraatanii ilmamanii nagaan jiraatan nam takka namni isaan arginu bakka isaan bu'anii isaan beeku. Isaan malee obbo Gammachuu Ayyaanaa faalleen akkasuma gaaf dura bakki isaan jiran hin beekamanii jedhanii ka isaanii ammoo maal ta'e? Koloneel Gammachuu Ayyaanaa faa akkanu nama sagal bakka tokkotti hin dhiyaannee mana murtiin dhiyaannee lafa isaan jiran hin beekamu. Kana maleellee Jimmaa Yuunivarsiitii Piroofeesarii tokkoo fi dooktaroota baay'ee fi barsiistota Jimmaa Yuunivarsiitii walitti nama 10 ka ta'an manni murtii aanaadhaa gama mana murtii waliigala Oromiyaa mirga wabii eegee fi isaanillee Jimmaa gara Finfinnee fiduun isaanii ka dhaga'ame kaase bakka isaan jiran takka namni beeku hin jiru. Galatooma obbo Tuulii. Fayyaa ta'e yaasne. Ardasaahuu naannoo marsabeetii ajjecha namoota nagaa akkuma itti fuufeen jira. Jiraatonni naannichaa waggaa kan qofa namoonni nagaa ka ajjeefame 99 caaluu himan. Kalee magaalaa Saahuu keessatti dargaggoota 2 dabalatee daa'imman barumsaa sadarkaa tokkoffaa rasaa sana ajjeefamu. Durtaan barattoota man barumsichaa Faayoo Ibraahim ijoolleen akkisaa nagaan akka barattuu mootummaa jidduu seenee rakkoo sana furuu gaafate. Taalanii wal dhibdee gosummaa tanaan kan miidhamuu harka caalan ijoollee ta'uu himu. Sisi kama wanafunzi wa shule hatuna kabila. Nu akka barattootaatti gosa hin qabnu. Yakkaan nu hojjenne ajjeechaan akkanaa nurratti raawwatuuf illee hin jiru. Wanti an warra keenya kadhadhu kan gosa cufaa akka isaan naannoo Marsabeet kana keessatti nagaa guddisan. Katika kaunti hii ya Marsabit. Hoogganaan poolisaakuu Johnson Washiraan nagatisuuf guddisuun hojii poolisii qofa don taane ummatiileen itti gaafatamummaa fudhatee waliin furuu qabnaa jedhu. Haa ta'u malee namoota ajjecha kan raawwate barbaadu jirraa jedhu. Ningetaka kuchukua fursa hii kuwasihi wakaaji wa hapa Marsabit Central wanti ani jiraattota giddugaleessa Marsabit kadhadhu akka haaloo baafachaa namni hiyyaan nu akka poolisii naannoo kanaatti akka yakkamtoonni kunneen seeraan gaafataman hojjechaa jirru. Tutafanya lote ambalo tunaweza. Bulchaa magaalaa Saahuu Abbasan Waaqoo rakkoon nageenya ammaachuu jirtii jedhu. Duraan looni fireena mirra saamanii amma immoo ijoollee jeesuu deebi'anii jedhu. Waan kalee galsuun anguddoo hammeeffadhaa akka nam tokko akka kiongozi arda kana akka bulchaa arda kana daa'ima diqaa agasi kan mirga bitaa of hin beekne kan wanni isiin beektu maqumisii kan waan gositti hin beekne kan waan diinii dhibii hin beekne hin dhageettaa jiru kan waan diinii dhibii keessa hin jirre waan nama dhabsiisa waan nama wallan milachiisa tokkolla keessa hin jirre daa'im diqaa agasi namni ijjeessu dhufanii qawween ijjeessan. Tonini wanni war Marsabeeti argara gubuu jira kuwanzi arda moyile pakka arda Nairobi pakka dir kana wanni namni khabisa irra gonfate dubbachuu jiru waan kana wanni kun waan ta'u maleniti waani giseef gadate nalle keessa sala ta'u maleniti ya taate war isaanii leen raafa waaqii irra sanan bisineda ilmi atkhale dhalte guddiftee akka guddifti beet khadu wanni sun deemte daa'im kan ke hamakosa waan tokko hin qabne ijoolleen tamakosa waan tokko hin qabne risaasaan ijoollee sun amma ijoollee sun yaa obbaate danii namni dhufe akkale sun irra bu'ee wanni sun waan ta'u maleniti ammoo wanni an jedhe sirkaalii dandeettii ittiin qaba akka sirkaalii waan sun faanejjate nam fiteendo sun hojjete sirkaalii dandee fuudhu amma onana yoo an jedhu karaan hin baasisu durii hin baasisu duubii hin baasisu alii hin baasisu warri hin baasise tanu miti yaa'u jirra arguu jirra. Ajjecha kan malee amnaanichi keessa soda guddaa jiraa jedhan. Dhageeffattootteen sagantaan irraa ganuma nu eegatanii dhageeffachuu keessanii fulfaadha isaniin jedha mammaansi galgala kanaa rigaan eelee naddeessuu jedha hiikan isa biramaanii kooment keessatti nu beeksisa sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan asli galgalooti agborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhambulaa.